Waajjirri maallaqa godina Wallagga Bahaa raawwii hojii piroojeektii kenna tajaajila lammummaa fi hojii idilee seektarichaa gamaggame. Waajjirri maallaqa godina Wallagga Bahaa raawwii hojii piroojeektii hojii kenna tajaajila lammummaa fi hojii idilee seektarichaa hanga ammaatti jiru aanaalee godinichaa waliin magaalaa Naqqamteetti gamaggameera. Dabalataanis leenjiin dandeettii raawwachiisummaa cimsuu kennameera. Gamaggama kanaan raawwii karoora hojii piroojeektii hojii kenna tajaajila lammummaa fi hojii idilee hanga ammaatti jiru gamaggamuun yeroo itti aanutti hanqina mul'ate maqsuu fi raawwii olaanaa galmeessuuf kaayyeeffatee waltajjii qophaa'e ta'uu itti gaafatamaan waajjira maallaqa godina Wallagga Bahaa obbo Kidaan Waggaarii himaniiru. Gamagamni kun leenjiidhaan wal makaadha. Kaataalaan keessumaa kenni tajaajila lammummaa kuni aanaaleen irraa aanaalee 17 magaalaa tokko irraa kan walitti qabamuuni bakka tokkotti cuunfaa godinaa ta'edha kan inni darbu. Inni kun immoo kenni tajaajila lammummaa kun bajeta aanaadhaan olidha jechuudha. Bajetii aanaa biliyoona 7.3dha. Kan kenna tajaajila lammummaa kun immoo biliyoona 16dha jechuudha. Kanaaf dachaa persentaa 100% olidha waan ta'eef isa kana immoo immoo hojiiwwan kun xiyyeeffannoo barbaada waan ta'eef mootummaan kallattii laatee bajeta aanaa ol waan ta'eef inni kun galiin of danda'anii aanaaleen humnaanis ogummaanis dandeettiinis wantoota meeshaadhaanis akkaataan itti hojjetamaa jiru persentii barbaadamurra gahuudhaaf hojjetamaa jira jechuudha. Keessumaa kanneen akka kenna tajaajilaa kun hojiin isaanii raawwiin persentaa 42 irra gahee jira baay'ee deemeera jechuudha. Maaliif raawwii waggaarraa baay'ee deemeera. Haruu kanneen akka hojiiwwan keenya karooraan wal qabatee keessumaa piroojeektiidhaan wal qabatee piroojeektiin akka godinaatti qabnuuf akka aanaatti qabnu maalirra jira cimminni isaa maali hanqinni isaa maali wanta jedhu adda baafnee raawwachaa jira. Kana keessaa kanaalaalee kan bulan 30 haaraan 55 waliigala piroojeektii 185dha. Kana keessaati kan bulan 6 xumuramee haaraan tokko xumuramee naannoon piroojeektii 7 xumurameera. Kanneen hafan naannoo piroojeektii 178 isaan kunis piroojeektiiwwan jedhaman kun waggaa tokko keessatti xumuramuu qabu. Kanaa achi rakkoowwan akka gaaffii hawaasaa kana hiikuu akka inni qabuu fi xiyyeeffannoo akka inni argatuu fi hanqina tokko lamaan asirratti kaa'anii fi kallattii gara fuulduraa laannee aanaalee kanneen itti adeemanii akka isaan raawwatanii goona. Uwwisa odiitiidhaan wal qabatee akkasumas itti fayyadama baajetaadhaan wal qabatee tokko lamaan kaafnee aanaalee wajjin hanqinni keenya maa inni itti fayyadama baajetaa keenya maal ta'uu qaba. Keessumaa baajetaa wal qabatee bajetii deeggarsa baasii galii keessoo mana qopheessaa akkasumas uwwisa galii keessaadhaan wal qabatee uwwisa idileedhaan kan wal qabatu isaan kun galiin seeraan guuramuu qaba. Yeroo fi qajeelfamni mootummaa akkaataan eeyyameenii persentaa 100% ol irra gahuu qabna jenneedha kan nuyi karoorfannee jiru. Kana keessaa galiin hanga ammaatti sadarkaa godinaas ta'e sadarkaa aanaatti persentii 21 irra gaheera. Inni kun immoo galii keenya bifa barbaadamuun irra gahee hin jiru jechuudha. Yoo xiqqaate persentaa 30 fi 27% ol irra gahuu qaba. Hirmaattota marichaa keessaa tokko yaada kennaniin gamaggama gaggeeffamee fi leenjii kennamaa tureen hubannoo fi tooftaalee raawwii hojii dabalataa akka argatan himanii gara fuulduraattis fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf cimanii kan hojjetan ta'uu kaasaniiru. Baay'ee gaariidha. Akka aanaa diggaatti hojiin kenna tajaajila lammummaa bara kana karoorfanne yoo xiqqaate gara miliyoona 755 in ta'a. Haga hammaatti gara miliyoona 598 raawwatamee jira. Kunis inni mana harka qalleeyyii karoorri keenya 720 ture raawwiin hanga ammaatti 235dha. Piroojeektii ilaalchisee piroojeektii 10 qabna. Kan bulee tokkodha. Haaraan 9dha. Inni bulee persentii 95 irra gaheeti kan jiru. Haaraan immoo daandii irraa kan hafe daandiin daataan isaa funaanamee adeemsarra jira. Hundi isaayyuu waajjira eegumsa fayyaa caalbaasiin isaa xumuramee waliigalteen taasifamee adivaansiin kaffalamee hojiitti galamee jira. Kanaan walumaa gala sochiin piroojeektii aanaa keenya keessatti miliyoona 30 oliin hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Tole akka aanaa kiramutti hojiin kenna tajaajila lammiilee duukaa wal qabatee akkuma beekamu duudhaan Oromoo ganamaa wal gargaarsa. Aanaan sun rakkoo nageenyaa garaagaraatiin miidhamee jira. Kana dandamachiisuudhaaf uummata keenyas gara qe'ee isaatti deebisuu duukaa wal qabatee akka mootummaatti mootummaan
bukkee dhaabbachuu akka inni qabu hojiiwwan garaagaraa hojjetamaa tureera. Hojiin kun hojii tumsa barbaadu hojii wal gargaarsa irratti yookaan baajeta mootummaarree bal'aa cover kan godhu waan ta'eef baay'ee barbaachisaa xiyyeeffannoon kan hojjetamuu qabudha. Ammas hojjetaa kan jirudha. Piroojeektii duukaa wal qabatee bara kana piroojeektii xaaraa baajetaarraa miliyoona 51,111 fi 607 qabanne jechaadha. Kana keessaa piroojeektoota haaraa 6 qabanne kan bulee 2 waliigala piroojeektoota 8 jira jechaadha. Kenna tajaajila lammummaadhaan naannoo miliyoona 64dhaan hanga kurmaana lammaffaa kanaatti jechuudha kan nuuni karoorfannee jirru jechuudha hanga onkoloolessaatti. Isas raawwii parsantii guddaadhaan raawwannee jirra jechuudha. Innis mana harka qalleessaa ijaaruun jira, dhiigii arjoomni dhiigaa jira, biqiltuu adda addaa dhaabuun jira. Daa'imman harka qalleeyyii deeggaruun jira, dubartoota harka qalleeyyii deeggaruun jira. Kana parsantii guddaadhaan raawwannee jirra jechuudha. Piroojeektiidhaan wal qabatee akka bara kanaatti naannoo miliyoona 48 jechuudha kan nuun qabannee jirru. Piroojeektii tokko qabna. Piroojeektii haaraa piroojeektii 6 qabna jechuudha. Kan bulee naannoo parsantii 80 geenyee jirra. Piroojeektii haaraa wajjin wal qabatee baay'ee isaa maachingii fandiis naannoo miliyoona 11 qabannee jirra. Innis hojii isaa eegalee jira jechuudha. Piroojeektoota warra kaan immoo caalbaasii baasnee sadarkaa waliigaltee uumaa jirra jechuudha. Kenna tajaajila lammummaa jechuun immoo waan baajenni mootummaa bira gahuu hin dandeenye hawaasa bal'aa kan hirmaachisanii baajenni silaa bahuu danda'u gara saanduqa keessatti oolchanii misoomni waaraan hawaasa keessatti akka dhufu namni walii isaatiin wal gargaaree misooma akka gaggeessu akka hojjetamuu fi hojii hojjetamuu ta'uu isaatii isa kanaan nuti akka aanaa keenyaatti mana harka qalleeyyii ijaaruudhaan namni ulaagaan isaa guutu dhiigaa yuunitiidhaan kennuudhaan maallaqaan hawaasni tajaajilamaa ture sanallee gabaasa keessatti dhiyaannee kan dhiyaanne ture yoo macarraa gabaasa dhiyeessuun argatiin yoo akka aanaa keenyattis jira jechuudha. Kan piroojeektiitiin wal qabatee bara kana piroojeektii bara darbee bulee hin qabnu. Kan bara kanaa irra jireessa toora daandii neetwoorkii daandii akka aanaa keenyaatti kanaan dura hanqina qabu isa guuttannee daandii haaraa saaquu daandii ture suphamuu barbaadu suphuu enne naannoo miliyoona 35 qabanne jechuudha bara kana. Piroojeektoota bara 2016 raawwatamanii kaffaltiin isaanii buleef akkasuma qabannee kaffaltii raawwannee bara kana kan daandii caalbaasiin olii xumuramee waliigalteen kontiraataa kennamuuf jedha inni achirra ga'eera jechuudha. Kan sadarkaa caalbaasii irra jiru hojiin keenya akka aanaatti kan irra jira kanuma jedhu kaasuuf. Gama kanaan hanqinaa fi cimina mul'ate akka carraatti fayyadamuun yerootti aanutti karoora misoomaa mootummaan uummata fayyaduuf qabatee jiru milkeessuuf ariitii qulqullinaa fi baay'ina barbaadamuun raawwachuun barbaachisaa ta'us himameera.